ani gaa isaan san hijaasan hundaa'u osoo gaaf takka dhufee dhiiroo inni san akkam ta'ee jedhee namni isaallee dhufee nan gaafatin garuu immoo isaan qubaa hin qaban miidhama kiyya hanga namni miidhame qubaa hin qaban sanii fi ammumaan tanatti isin walitti araaramtanii yoonii fi nagayni keessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota maatii chaanala Ajilatoop. Bakka jirtanitti salaamtaan tiyya kan jaalalaa kan onni irraa buqqa'e ilmaan Oromoo qaqqaaliin bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha. Hordoftoota keenya egaa har'aan tana nuti maalirraa akka jirrullee isin viidiyoo arguu hin ooltan jeetii namana. Wanti nuti irra jirru guyyaa sadii kennaan gurbaan kennaan san jechuudha. Hijaa hedduu na godhe san. Osuma hijaa san beekuuti hordoftoota keenya ilmaan Oromoo bakka jirtanitti jechuudha. Isin viidiyoo san dhaga'uun keessan waan hin oolamne jeetiin shakkii qaba. Isin hundinuu warri viidiyoo san argitan gurbaan san hedduu takka namiidhee ka ture. Mujrimtoota akkaan hamaadha kan inni hamaadha jee itti amani namni silaa'u haamuma fedhe lallaafaa fedhe yoo ta'u namni tokko jechuudha namni torba nama tokko gaafa qabu hedduu ba'aa guddoodha haa ta'uti an gaafa san ifirraa harkaa hin jiru taa'eetiin kophaa kiyya mana keessa taa'u jiraan ana malee namni biraa tokkolleen hin jiru waan dhalaalee na bira jirtu aashaadhaa fi dasii waan hin ta'in namni tokkolleen kan dhiiraatis na bira hin jiru dhufanii nama torban jechuudha akka guutiitti na cafaqanii bakka sanirraa na fuudhuudhaan caccabsanii waan na godhin hin qabanii eegale caccabsanii na kaan booda fuudhanii harka kannaatii fi harka gurbaa obboleessisaa san duratti na darban jechuudha. Haa ta'utii hordoftoota keenya isin viidiyoo san daawwachuun keessan hin oolamne harkitanii jirtanii waan inni godhe hammaama keessatti illee hammaama keessa rafinaan jaanii huccuun irraa yaasuudhaan achi keessa na cafaqanii harka ol na hidhanii jechuu samitti na qixaaxaa turanii har'aan tana dubogaa ani gaa isaan san hijaa san hundaa'u osoo gaaf takka dhufee dhiiroo inni san akkam ta'ee jedhee namni isaallee dhufee nan gaafatin har'a deebi'ee kennaan jechuudha manguddoo fijatee Ali fi Nasrufaa wajjiniin walitti araaramaa ani nagayaan barbaada dhugaadha ati nagaya barbaadda ani dhugaa rabbi fudhatama naaf hin qabaanne dubbiin viidiyoo ta'an san irratti akkuma arkitan yoo isaan maxxansan taate viidiyoo kaameeraa kaa'atanii turanii garuu an maal jaanni beektanii Oromoo teenya qaqqaali maal jaan kadireen irraanfata kadirameen irraanfatu jaan annaaf hin taane dubbiin isaanii san dhugaa rabbii yookaan kannaan gaafa akkasitti na caccabsanii gaafa isaan jarri san akkasitti na caccabsanii waa meeqa na godhan san sila inni kana ga'ee barbaadu ta'e har'aan tana dhugaadhaatti miidheetiin jira miidhee booda miidhaa akka inni hijaa sanarraa hin baane jechuudhaaf yoo ta'e malee kuni hiika takkallee hin qabu Oromoo teenya. Warreen koomentii jalatti aliin maaliif araarama diddaa jettanii aartanilleen dhiifamaa wajjin ani wanni na aarse wanni akka malee akka ilmi Oromoo nama hin goone akka namnummaan diina ifiitu akkas hin godhan hammaama keessa na raffisan ummanni san akkamittiin deebi'ee har'a Nasruun gara laafeessa nama gaarii dhajee gara isaa deebi'ee isa wajji walitti araaramallee ani no hangaan isa jechuudha naaf hin taane kana san jeellee hangaan isa kana godhuu hin jiru garuu immoo akkamirratti waan na miidhaniif jecha hijaan itti qaba haa ta'uti an hijaa san xiqqoo yoo ta'ellee isaa dhugaadha akkanumatti arrumaan tana dhufee gujjuma lama dhufee ali eddaa si dubbanne arraa si dubbanne arrumaan tana na araarame haayi kun ammoo sirna gadadoo yookaan sirna dirqiidhaan nama deemuuti jaama malee kun har'aan tanatti araaramni eessa jiraa miti adeeroo kiyya yoo dhootan garaa keessa fayyaan xiyyanaa dhuftu taate eeywa waan san hin ta'in
kun fudhatama hin qabu gaafa miidhaa kiyya san silaa firri kannaadha yookaan saa'inummaalleen saalleen jechuudha eegaan an bahee booda dhufee akkasitti nalaalee akkam taate jaanii silaa nalaalanii xiqqishoo wanni dhaan qaba yaani xiqqoo aara keessatti dandamatu an qaba garuu amma immoo eegaan an fayyee jiraa tahee kannaarraayin kannaa waan na godhe san jee an yaadachaa jiru akkanumatti dhiifama godhii fi garaa keessammaa kuni waan kan qabne kanaaf jennaan ammas deebisiiti dhugaadha nasru wajji walitti araaramu dhiisi aadiidha araaramni karabbiiti anammoo gara kiyyaan waan inni akkanatti fixadhu natti hin fakkaatu hordoftoota keenya egaa dubbiin akkanaati isinilleen arkoo hin ooltanii viidiyoo sanii hedduu takka namni illee kadhataa jira manguddoolee san tana kadhatte san hedduudhaan isaan galateeffadha maaliif ilmaan oromooti isaanis nagee keenya barbaadanii akka nuti waliin miine barbaadanii isaan san hedduudhaan isaan galateeffadha garuu immoo isaan qubaa hin qaban miidhama kiyya hangaa namni miidhame qubaa hin qaban saniifi ammumaan tanatti isin walitti araaramtanii yoonii fi nagayni keessan yaa hordoftoota keenya nasruun sababni inni dafeellee araaramuu danda'ellee gara isaa deebi'eef dhugaadha hin miidhamne inni san hin tumamne dhugaadha ilmoolleen jalaa fuudhamte sababuma isaattiin seenaniilleeni kanaaf inni gaa dhugaadha haa deebi'u maaliif gara laafessa nama gaariidha akkasitti inni yaadni isaalleen dhugaadha gara laafummaadha wajjiin wal qabata inni nama nagayaa waan ta'eef jechuudha haa ta'uti akkana godhan san hundaa'u quba qaba inni illeen kanaaf hordoftoota keenya warreen isa araaramni karabbiiti jettanilleen dhugaadha araaramni karabbiiti oromooti qaqqaalii hedduu tokkaan isin jaaladha shororkaa fi illee narraa hin toltu ani artistii haarayaa ammaan ol bahuu jira kanaaf shororkaallee narraa hin toltu sababni shororkaan dirqama na tahee shororkaa kana godhuu jiruufis waan dabree garuu innillee hedduu tokko na miidhanii gaafasanii kanaaf maal ta'u deemaa mucaan kun artistiidha maaliif akkanatti waan akkanaa kana hojjetaa warri jettanilleen dhiifama hedduu takkaan isin gaafadha dhiifama narraa ta'a oromooti qaqqaalii ilmaan oromoo hedduu takkaan isin jaaladha akkasitti hordoftoota keenya viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa nagayaan naa jiraadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kan kiristaanaatis nagayaan naa turaadha afaan oromoo qulqulluudhaan isin gaafadha oromootiyya kiristaana taatee musliima taatee waaqeffataa taatee amantii adda addaa kan hordoftan hundaafuu oromootiyya hedduu takkaan isin jaaladha viidiyoo sheer godhuudhaan chaanela kiyya naaf guddisaa jechuus gaafiidhaan isin gaafadha oromootiyya hedduun isin jaaladha mushkilaa tana hoggaa yookaan rakkoon tun maaliif deemtii jettanii warri aartanis aara guddaa natti hin aarinaadha waanuma jiru ture miidhaan gurguddaan kadeemaa jiru ture yaa'iin teenya tun kadeemaa jirtu ammaa miti osoon hojii aartistiidha hin eegalini kanaaf oromootiyya nagaan naa jiraadha